Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keenya alanaati. Qophii keenya alanaatiin guyyaa kabajaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan keessummoota isinii affeerree jirra istuudiyootti. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaarraa Dr. Geetahuun Tolasaa akkasumas immoo biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaarraa Addee Samiraa Faaris dhimma kanarratti marii waliin taasisuudhaaf istuudiyoo keenyatti affeerree jirra. Anis marii taasisuudhaan isaa wajjin kan turtii taasisu Ana Saantii Hasanii. Egaa bara kana guyyaan dubartoota addunyaa bitootessa 29 yookiin Maarchi 8 kabajamu mata duree dubartoota haa ga'oomsinu nageenyaa fi misoomaa haa mirkaneessinu mata dureen jedhuun yeroo 48ffaaf kabajama. Waliin tura. Tolee keessummoota keenya anaa dhufu jenneerra. Egaa guyyaa har'aa kabajaa guyyaa dubartoota addunyaa Maarchi 8 kabajuudhaaf irratti argamna. Isin immoo waamicha keenya kabajanii istuudiyootti waan argamtaniif galatoomaa jenna. Mee Dooktar gaaffii koo jalqabaatti gaafan darbu mee guyyaan dubartoota addunyaa maaliif kabajamaa isa jedhurra haa kaanu? Maarchi 8 guyyaa dubartoota addunyaa jedhamee kan kabajamu kun guyyaan kun guyyaa dubartoonni mirga isaaniif itti qabsaa'uu jalqaban itti yaadatamudha. Guyyaa akka fokaal poointiitti ka'an waggaa waggaadhaan ittiin kabajamaa jechuudha Maarchi 8. Guyyaa isaan mirga isaaniif itti qabsaa'uu jalqaban jechuudha. Maaliif kabajama? Akkuma beekamu hirmaannaan dubartoonni hirmaannaan isaan uummata isaaniif godhan yookiin sabaaf godhan dinagdee keessatti akkasumas siyaasa keessatti hawaasummaa keessatti aadaa irratti gahee guddaa qabu. Gaheen isaanii kun immoo guddina biyya tokkootiif akka mooteeraatti fudhatama. Akka mooteeraatti fudhatama injiin isa inni sanaadha. Ka'umsa guddina biyya tokkootis. Kanaaf guyyaan Maarchi 8 kun gahee dubartoonni bahan karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa hawaasummaa, karaa aadaa itti yaadachuu fi beekamtiin itti kennamuuf dubartootaaf aknooloojii gochuudhaa fi gahee isaanii kana ittiinis dubartoota kabajuudhaaf. Addee Samiraa gara keessanitti dhufaa egaa akka biyyaatti guyyaan dubartootaa kun yeroo 48ffaaf kabajamaatii kan jiru. Mee bara kana akka Oromiyaatti haala kamiin kabajaa jirtu? Galatoomii duraan dursee guyyaa ayyaana dubartoota addunyaa kanaan dubartoota Oromiyaa fi sis dabalatee baga ittiin siin ga'e jechuun barbaada maqaa biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaatiif maqaa kiyyaanii. Guyyaan ayyaana dubartootaa kun bara baraan kan kabajamuuf qabsoo dubartoonni dubartummaa isaaniitiin miidhaa irra gahaa ture ofirraa qolachuuf taasisaa turan. Qabsoo miidhaan kun akka addunyaattis akka biyyaattis akkaataa guddina siyaasaa fi siyaasa dinagdee fi hawaasummaa isaatiin garaagara ta'uu malee gosaan gargara ta'uu malee hundarra kan gahaa turedha. Soo qabsoo sana yaadachuudhaaf bara baraanii kan kabajamu. Bara kana akka biyya keenyaatti yeroo 48ffaadhaaf kan kabajamu yoo ta'e iyyuu bara kana bifa addaatiin waggaa erga jijjiiramanii dhufee as Maarchi 8 kabajnu barbaachisummaa isaa guyyaa sana yaadachuun akkuma jirutti ta'e dubartootaaf waan bu'aa buusuu danda'u karaa waa lafa keenya darbinuun itti adeemnu jennee taatee kana bu'aadhaa wajjin walitti kabajuu erga jalqabne waggaa 3-4 taaneetu jirra. Bu'uuruma kanaan bara kanas kaayyoodhumti ayyaanicha kabajuu tokko qabsoon kaleessa taasifame bu'aa maalii buuse? Bu'aan argamee jiru maali? Ammoo maal tafee jira? Eessaa kaanee eessa geenye garamitti deemna kan jedhu sana yaadannee dubartoota wareegamanis yaadachuu bu'aawwan argannes akka humnaatti qabachuuf hanqinawwan hafan immoo tokko taanee irratti
hojjechuudhaaf waan ta'eef kana yaadachuudha hojii wal qabatee sosochii ji'a tokkootiin hojiiwwan gurguddaa gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama siyaasaatiin dhimma kana cimsuu danda'a. Barmaatilee miidhageessan irrattis hojjetamuu qaba jenne hojiiwwan gara 12 karoorsinee hojjechaatu kan turre kan ministeera irraa gadi bu'ee akkuma jirutti ta'e haala qabatamaa naannoo keenyaa bu'uura godhachuudhaan sosochii ji'a tokko gaggeessaatu kan turre. Kana keessa tokko dinagdeedhaan cimuu qabdi. Qabsoonni jalqabaa mirgaa fi mirga ergartee immoo hojjettee dinagdeedhaan badhaadhuu qabdi. Badhaadhina biyyaa galmaan geenya jedhame kunis badhaadhina maatiirraa jalqabuu qaba. Badhaadhina maatiitiif immoo utubaan dubartiidha waan taateef achirraa jalqabuu qaba jennee sosochii ji'a kanaa keessaa inni tokko dhimma dinagdee dubartootaa cimsuudha wajjin waan wal qabatudha. Inni lammaffaan dhimma miidhaa jararra gahu akkaataa ittiin qolachuu danda'aniif hawaasni maal deeggaruu qaba kan jedhu kanarratti waan xiyyeeffateedha. Inni kan biraa guyyaa kanatti warreen waan gaarii hojjetan beekamtii argachuu qabu waan ta'eef guddattoota shamarran manneen barnootaa bultii addaa keessa jiranii fi manneen barnootaa garaagaraa keessa qabxii olaanaa qaban badhaasuun beekamtii kennuudhaan kan kabajamudha. Kun akkuma jirutti ta'ee dhimmoota liqiif qusannoodhaa wajjin wal qabatu dinagdee cimsuudhaaf qusachuu qabu liqeeffachuu qabu kana wajjin wal qabatus hojiiwwan baay'eedha kan hojjetamaa ture. Sosochii torban 3 geggeessine kan immoo torbee tokkotti as fiduudhaan sosochii torban tokko jennee guyyaa tokko guutuu Oromiyaatti guyyaa qusannooti. Qusannoo dubartootaaf daa'immanii handhuuraa daa'immanii fi sabbataa yoo jennu sanaan guutuu Oromiyaatti guyyaa qusannoo taasisuudhaan sosochii guddaatu gaggeeffame bu'aa guddaatis irraa argame. Guyyaa tokko guyyaa deeggarsa shamarran qabxii olaanaa argatan beekamtii kennuu fi shamarran rakkoo garaagaraa keessa jiran deeggaruudhaa wajjin wal qabatu kan itti guutuu Oromiyaa irratti sosochii uumuudhaan kan kabajnedha. Guyyaan tokko immoo guyyaa yeroo ammaa guddina irratti hojjechuu qabna daa'ima wal deemaa irratti hojjechuu qabna kan jedhu kan akka xiyyeeffannaatti qabamee Early Child Development jedhamee kan hojjetamu ECD jedhamuudhaan beekama. Initiative PM keenyaati, initiative Presidentii keenyaati. Daa'imni garaarraa jalqabee kunuunsamuu qabdu kan jedhu kanas guutuu Oromiyaa irratti karooricha bu'aatti jijjiiruudhaan hojjetamaa torban 3 hojii ture sana guyyaa kana immoo akka naannoo Oromiyaattis hojjettootni mootummaa hojii isaaniitiin adda duree ta'uudhaaf daa'ima jaraa bakka ulfatan qabaachuu qabu kan jedhu kanaan naannoo Oromiyaattis guutuu Oromiyaa keessatti kan raawwatamu akkuma jirutti ta'e naannoo Saarbeetittis ofii keenya saaqiinsa bakka oolmaa daa'immanii gochuudhaan kan kabajnetu jira. Inni kan biraa dubartoonni warshaa keessa hojjetan mirgaaf nageenya jaraa beekanii akka socho'anuuf guyyaa kanattis bakka hojjetan sanaa wajjin wal qabatee yaadatamuu jara konfidensiis akka horatanuuf mariin mirgaaf nageenya jaraa irratti xiyyeeffatu dubartoota warshaa keessa hojjetan industirii keessa hojjetan wajjinis guyyaa tokko guutuu Oromiyaa irratti kan gaggeeffame sosochii guyyaa 5 sana keessaa tokko. Inni kan biraa maas ispoortii wajjin waan wal qabatu guyyaa tokko guutuu Oromiyaatti gaggeessaa turre. Walumaa gala maarcheetii bara kana karaa bu'aa lakkaa'amu fiduu danda'uun gaggeessuudhaaf wanneen nama guyyaa 5 sosochiidhaan jedhe akkuma jirutti ta'e dubartootaaf shamarran rakkina garaagaraatiif saaxilamaniif deeggarsa kallattii garaagaraatiin walitti qabuudhaan deeggaruunis hojii guddaa hojjetamaa turedha. Biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa kana kabajuun akkuma jirutti ta'e dinagdee dubartootaa cimsuudhaaf haala barameerraa addatti inisheetiivoota garaagaraa booceetu hojjetaa kan jiru. Inisheetiiviiwwan kan bara darbe kan jalqabame yoo ta'es bara kan maarcheetii kana sababeeffachuun immoo cimee hojjetamuu qaba. Hawaasnis bal'inaan hubannoo irratti argachuu qaba. Maayikiroo faayinaansiin garaagaraas inisheetiivii kana deeggaruu qaba karaa jedhuun dubartoota ijaaruudhaan Oromiyaa agiroo ekooloojii 5tti qooduudhaan horsiisa loonii, horsiisa dammaa, daldala jimaa gosa hojii 10 irratti bobbaasuudhaan kan hojjetamaa jiru bu'aa gaariis kan argamsiisaa jirudha. Gama biraatiin inisheetiiviin biraa dubartoonni konkolaachisummaa irratti yeroo baay'ee kan dhiiraa godhamee ilaalutu jira. Isa kanas bara darbe jalqabnee bu'aa guddaa irraa argataa turre. Bara kanas ji'a kana keessattis sochii kana cimsuudhaan dubartoonni dhaabbilee konkolaachistoota leenjisan wajjin walii galuudhaan
dubartoota leenjii konkolaachisummaa akka argatan leenjii konkolaachisummaa qofa osoo hin ta'in konkolaachisummaa baratanii maal konkolaachisu kan jedhu kanas baajaajii qaamolee garaagaraa wajjin walitti dhufuudhaan lamatti tokko bituudhaan yeroo itti kennameef itti kabajamaa jirutu jira. Gama biraatiin hirmaannaa jaraa siyaasa keessatti akka guddatanuuf hojiin amma yoo naatti hojjetamaa ture. Tattaaffiin mootummaan godhaa ture qooda fudhattoota dubartummaa caffee keessattis qaama raawwachiistuu keessattis qaama seera hiiktuu keessattis gaariidha. Waliigala kan qaama seera baasuu fooyyee gaariidha kan qabu almost 50-50 gara jedhutti kan dhiyaateedha. Kan qaama raawwachiistuu jalqaba PM'n keenya 50-50 jedhee akka jalqabe sanaan itti fufuu baatus amma dur parsantii 12-13 kan ture irraa amma sa'aatii kanatti kan Oromiyaa parsantaa 22 irra gahuu danda'eera. Kun fooyyeedha jechuun hin danda'ama garuu akkaataa baay'inaaf bal'ina dubartoonni keenyaa fi amma immoo beekumsa dubartoonni keenya gama barnootaatiin gahomanii qophaa'anii jiran nu ilaallu qabsoo guddaa akka gaafatus kan irratti karoorfannee yuunivarsiitii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin waliigaltee addaa uumuudhaan leenjii dubartoota adda dureedhaa fi dubartoota hooggansarra jiraniifis leenjii kennaatu kan jiru. Kunis ji'a kana keessa dhimmoota karooraan qabaman dhufanii ji'a kana keessa raawwatamanidha. Walumaa galatti gama miidhaa dubartootarra gahu hanqisuuf diinagdeedhaan cimuu danda'uu qabdi, barnootaan ce'uu danda'uu qabdi kan jedhu kanarratti karoorfannee bal'inaan hojjetaatu kan jirru. Kanarratti ejjennoon mootummaan qabus olaanaadha. Biiroon keenya immoo akkaataa gahee aangoo isaa kennameef hojii kana galmaan gahuudhaafis dhimmoota nama kaasee akka karooraatti qabatee hojjetaa jira waan ta'eef ayyaana kana kabajuun taatee sana yaadannee galma keessatti wal geenyee taphannee kolfinee yookiin diikoorii goonee waliin bashannannee bahuu qofa osoo hin ta'in bu'aa tokko lamaan lakkaa'amuu qaba karaa jedhuun hojii hojjetaatu kan jirru jechuudha. Tolemee gara keessanittiin deebi'a Dooktar. Egaa guyyaan dubartoota idil addunyaa akka addunyaattis akka biyyaattis akka naannoottis waggaa waggaan mata duree garaagaraa itti kennuudhaan kan kabajamu. Mee mata duree itti kennanii kabajuurraan kan darbee wanti qabatamaan lafa jiru maa'inni sababiinsaas dubartoonni ammallee miidhaan isaan irra gahaa jiru akkuma itti fufetti jira. Kana furuu keessatti maaltu hojjetame? Wanti qabatamaan lafa jiru maaltu jira? Wanti hojjetame yoo hin jiraanne immoo maaliif isa jedhu nu kaastu? Gaaffii gaariidha. Akkuma kaaste waggaa waggaadhaan mata duree itti kennameen kabajama. Mata dureen sun ergaa mataa isaa danda'e qaba. Rakkoo guddaan maalinni eega mata duree sanaan kabajnee booda waggaa itti aanu sana keessa hanga waggaan isaa ga'ee mata duree biraan kabajnutti bu'aa maaltu argame jedhamee sakatta'uun hanqinatu jira. Hanqinatu jira. Fakkeenyaaf waggaa lamaan darban keessaa ani obboleettii koo nan eegaa tiksee obboleettii kooti kan jedhu nee hidhee xabbaaqii jedhama afaan Amaariffaani akkasittiin kabajame. Har'a dhaabbannee yeroo laallu ergaa mataa isaa qaba ture yeroo sana. Maal fide kan jedhu in sakatta'amne isa rakkoon ijoon jiru maal fide bu'aa maalii fide waggaa ergaa qaba jedhee kaaseera. Mata dureen sun maal fide jennee ilaaluu dhabuun akka hanqinaatti kaasuun barbaada. Maaliif fakkeenyaaf bara kana keessa hagayeensinu nageenyaa mirkaneessinu kan jedhudha. Amma meeqarra turre waggaa kana keessa maal hojjenne dubartoota gaheensisuu irratti kan jedhu egaa ayyaana kana kabajnee booda hojii ijoon keenya isa ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif karaa sana rakkoo waan jiruuf mata dureen kun kan filatame. Kanaaf isarratti hanqinatu jira. Akka ministeera keenyaatti hojiin hundumtuu qo'annoodhaan qo'atamee evidence basedidhaan irratti karoorfamee hojjetamu jedhamee karoora qabachuudhaan kutaa qorannoo banamee jira.
rakkoo nama kaase kana ilaaluudhaan jechuudha. Kanaaf waan hundumaa qoratamaa deemaa jechuudha kana booda. Akkuma sii kaasee ittiin hin kabajama. Guyyaa sana waan jenne walitti qabamnee akkuma silaa adde Samiiraan kaasan kolfinee taphannee deemuutu hin ta'e wanna qabatamaa ta'e hojjechuudhaaf mata dureen sun kanaaf bocamee bahaa. Isa sakatta'uu dhabuun hanqina waan ta'eef amma qorannaadhaan irratti karoorfamee sakatta'amaa deemaa. Tokko inni guddaan hojii kanaa hojii dhimma koorniyaa kanaa kan hojii qaama tokkoo godhanii ilaaluun ammallee ilaalchisuun hin cabne. Qaama tokko jechuun qaama dhimma dubartootaa. Garuu dhimmi koorniyaa hojii dhimma dubartii qofa miti. Qaamni kamiyyuu hirmaachuu qaba jechuudha. Gara hojiitti jijjiiruudhaaf, gara walqixxummaatti fiduudhaaf. Kanaaf gufuu guddaan hubannoo wal fakkaatu qabachuu dhabuu fi kan qaama tokko godhanii hojii kana ilaaluudha jechuudha. Dhimmi qaamumti dhimmi ilaallatu gama hubannoo uumuutiin gama kanarratti qaamni hunduu akka hirmaannaa taasisuuf maal hojjete wanta qabatamaa itti dhiyeenyaan kan jiru qaama dhimma ilaallatudha. Sanaan booddee qaamonni dhimmi ilaallatu qaamonni kaanillee hirmaannaa gochuudha kan isaan irraa eegamu. Qaamumti dhimmi ilaallatu biiroo kanumti ministeerri dhimma dubartootaaf hawaasummaa akkuma keessan sila kaastan achirraatii kan nuti affeerre maal hojjeteera hojii qabatamaa akkuma isin jettan dhuguma dhimmichi dhimma qaama hundumaa ilaallatudha. Garuu itti dhiyeenyaan hooggansi jiru gama hubannoo uumuutiin maal hojjete amma ammaatti? Hubannoo ilaalchisee hubannoon bal'inaan hin kennama. Garuu karaa mootummaallee karaa miti mootummaallee bal'inaan hubannoon dhimma kana irratti hin kennama. Garuu rakkoo guddoon akkuma sirriitti kaasee gara hojiitti jijjiiruudha. Kun immoo gara hojiitti jijjiiruu dhabuunsaan kan ka'e sana immoo amma addaan baasuudhaan dhimma dubartootaa ilaalchisanii maal hojjetanii kan jedhu kan qoratu kan hordofu karoora isaanii kan yeroo yerootti gamagamee leeveliidhaan kaa'ee ministeerri kun kana fakkaata, ministeerri kun kana fakkaata, qonna kana fakkaata, barnoonni kana fakkaata dhimma kana irratti kan jedhu ciminaan ammatti hojjetamaa jira, sadarkaadhaan kaa'amaa jira jechuudha. Eenyutu dhimma kana irratti socho'ee sirriitti hojjechaa jira, hojiitti jijjiiraa jira kan jedhu kan hordofu jechuudha. Kun xiyyeeffannoo karaa damee kana tokko itti kennameedha jechuudha. Lammaffaan hubannoon bal'inaan utuma jiru miidhaan ammas dubartoota irra gahaa jiran hin dhaabbanne. Waaniin kun akka miidhaan kun akka dhaabbatu hojiin daran itti fufiinsaan kan hubannoo uumuu akka itti fufu ta'ee miidhaan kun yeroo irra ga'u immoo maal ta'uu qaba kan jedhu hojiin adda ta'e tokko amma hojjetamaa jira. Maaliif yeroo miidhaa irra ga'u namni yeroo sanatti mana yaalaadhaan eessattillee akka mana yaalaa argattu kana dura hin jiru ture. Amma mana yaalaa adda ta'e mana hospitaala keessatti iddoo isaan itti tajaajila hundumaa argachuu danda'an tajaajila waliigalaa. Fakkeenyaaf dubartii tokko miidhaan yoo irra saala yoo irra gahame hospitaala sana yeroo deemtu qofaatti manni ijaarame jira. Iddoo isheen ciifteetti tajaajilamtu tajaajilli fayyaa kan godhamuu fi kan hakiimni keessatti ramadame qaama tajaajila irra qaqqabsiise kan ammoo seeraaf dhiyeessuudhaaf achuma keessa kan qoratu poolisiitu jira bakka tokkotti jechuudha. Seera sana kan qoratee abbaa alangaaf dhiyeessu immoo abbaan alangaas kutaa tokko achuma keessatti banameefii jira kan dhimma kana hordofu jechuudha. Kanaaf rakkoo kana hiikuudhaaf hojiin addaa kan duraan hin jirre kun hojjetamaa jira jechuudha. Amma hojjetamaa jira jechuudha. Yoo miidhaan irra ga'e akkamitti akka yaalaa kan dhimma ishee hordofu poolisiin kan qoratuuf
qoratee ragaa funaa kan abbaa seeraa abbaa langaaf dhiyeessu abbaa langaa mana murtiitti kan dhiyeessachuu bakka jira. Dookteerri achi keessa jira. Kan fayyaa isaanii waan jedhu jechuudha. Iddoon ciisichaa achuma keessa jira. Kanaaf waan kana fakkaatu hojjetamaa jira jechuudha. Hubannoo laalchisee hubannoon akkuma jedhee seentarii irraa yeroo leenjiin kennamu leenjii leenjistootaati kan jedhamu. Warri naannoo irra jiran immoo gadi bu'anii naannoo isaanii irratti leenjisu. Leenjii kan naannoon kan kenne immoo kan aanarra jiru immoo dabarsee hawaasa biraan ga'a jechuudha. Akkaataa sanaan egaa ga'umsi qaqqabinsi isaa kan inni itti deemamu. Haa ta'u malee kan biraanis karaa miidiyaa adda addaas darbaa jira. Achirrattis hin daddarbaa akka inni uummata bira gahu jechuudha. Akkuma ati iyyuu jettee miidiyaa kana iyyuu kan hin hordofne kan fagoo irra jiran akka giddu galeessa irraa kan fagoo irra jiran jiraachuu danda'u. Garuu fakkeenyaaf fagoo jennee rimootii jennee kan fudhannu naannoowwan akka Gambeellaa akka Beneeshaangul fa'aa kana. Daran gara giddu galeessaarra dhimmi kun keessumaa dhimmi one stop delivery maal kan hospitaala keessatti banamu kun naannoo sanatti giddu galeessarra achirra qaqqabee jira. Maaliifan sii kaasaa qabatamaan Gambeellaa raatii gara kiiloomeetira 100 yeroo darbe darbee Nyaangi zoon jedhamu Nuweer zoon achitti banamee tajaajila jalqabee jira. Yeroo as teessee naannoo sana yaaddu akka carraan hojiidhaaf karaa yeroo biraas duras deddeebi'een ture naannoo sana. Bakka waan akkanii kun dhuguma achi gahaa jette yeroo as teesseedhaan. Garuu qabatamaan qaqqabaa jira. As karaa naannoo Beneeshaangul Gumuzis yoo fudhatte naannoo Sharqollee jechuun fagaata magaalaa Asoosaa irraallee. Iddoo kanatti ijaaramee naannoo Affaar egaa gahumsa yeroo jennu akka federaalaatti fagoo innee kan fudhannu naannoowwan duraan waan jedhamanii waamaman kanaadha. Achitti sirriitti qaqqabamaa jira. Mee gara keessanitti hin deebi'aa. Mee bara dijitaalaa kana keessa fayyadamummaa dubartootaa fi hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuudhaaf maaltu hojjetamee maaltu hojjetamaa jira? Dhimmoota hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu mirgaaf nageenya daa'immanii kabachiisuu jedhamu kana keessatti hojii gahee faangoodhaan mana hojii keenyaa dubartootaaf daa'imman naannoo Oromiyaa ceesisuuf kenname bu'uura godhachuudhaan hojiin hojjetamaa jiru. Tokko dhimmi dubartoonni dammaqanii diinagdee jaraa akka cimsatan mirga jaraa akka kabachiisan gochuun dhimma dammaqina irratti hojjetamuu qabudha. Gama biraatiin immoo miidhaan koorniyaa bu'uureeffate dubartummaa jaraa bu'uura godhachuudhaan daa'imummaa ishee bu'uura godhachuudhaan irra ga'u maqfamuu danda'uu qaba. Kanaaf immoo qaamni dhimma kanaaf itti gaafatamummaa qabu hunduu qindoomee hojjechuu danda'uu qaba. Kanaaf tokko hubannoon naannoo kana jiru cimuu danda'uu qaba kan jedhuun hubannoo waliigala miidhaa dubartootaa ta'u goomina dubartootaa haa ta'u akkuma dhaadannoon bara kanaa dubartootaa ga'oomsinu misoomaaf nageenya mirkaneessinu jedhu kun jechi kun ulfaataadha. Dubartoota ga'oomsinu mirgaaf nageenyummaa mirkaneessinu jedha. Kana gochuuf guutuu Oromiyaa irratti dubartoonni jiran tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaan hubannoo argachuu qabu. Hubannoon argame sun immoo bara baraan hubannoon jiru maal buuse? Hubannoon yeroo dheeraadhaaf kennama. Erga biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii hundaa'e hubannoon nima kennama. Dubbii guddaan hubannoon kennamaa jiru hagam rakkoo achi siqsee hagam rakkoo hiike kan jedhu kana ilaalaa deemuun murteessaadha waan ta'eef akka naannoo Oromiyaatti dhimma dhaqqabummaa
bal'isuudhaaf kanaan dura raayyaa damee misooma dubartootaa jedhamee dubartoonni tokko shaneedhaan gurmaa'anii hojjetaa akkaataa walitti siqan sanaan hubannoo uumuu ijaaramuudhaan wanni wal qabatu ture. Isa bifa haaraadhaan jijjiiramaa as qajeelfamicharra deebi'uudhaan gamtaa misooma dubartootaa. Dhimmi dubartootaa fayyaa qofa waan hin taaneef gamtaa misooma dubartootaa maqaa jedhu sanaan jijjiirree dubartoota humna misoomaa keessa jiran miliyoona 10 ijaaruudhaaf karoorfatamee amma dubartoota humna misoomaa miliyoona 9.1 wayii ijaaruun danda'ameera. Hubannoon kennamus gurmaa'insi carraa hojiidhaan wal qabatu fayyadamummaan liqiif qusannoo wajjin wal qabatu gamtaa misooma dubartootaa kana cimsuudhaan karaa gaggeessitoota jaraatiin dhaqqabummaan isaa mirkanaa'uu qaba kan jedhu kanaan jalqabbii gaggaariiwwan qabna. Maaliif gurmaa'anii yoo gurmaa'an malee humna argachuun hin danda'amu, yoo gurmaa'an malee dhaqqabummaa mirkaneessuun hin danda'amu waan ta'eef isa kanaan hojiin hojjetamaa jiru. Naannoo hubannoottis naannoo bu'aa hubannoo sanaatiinis yommuu xiinxallee turre akka Oromiyaatti bu'aa hubannoowwan bara baraan gaggeessaa jiru bu'aa maalii fide kan jedhu kana yommuu xiinxallus bu'aan nuyi arganne waan gaariidha. Gurmaa'insi kun ammallee cimee hojjechuu akka qabu. Bakka hundatti haala wal fakkaatiin faankishinaal ta'eera jechuun hin danda'amu. Haalli nageenyaa naannoo keenya keessa ture hin beekama waan ta'eef bakka itti isa karaa deebisee cimsuu akka qabnu karoorfannee irratti hojjetaa jirra. Hojiin 12 wayii jedhee sii kaase keessaa ji'a kana hojjetamaa jiru tokko gurmaa'insa dubartootaa kana gamtaa misooma dubartootaa cimsuu bakka hin jirretti ijaaruu kan jedhuun akka hojii tokkottis qabamee hojjetamaa jira. Gurmaa'insa kana gama hawaasaatiin gurmaa'insa kana cimsuun murteessaadha. Gama biraatiin qaamolee qindoominaa wajjin hojjechuun murteessaadha. Fakkeenyaaf dhimma barmaatilee miidhaa geessisuudhaan wajjin wal qabatee jiru qaamolee haqaa wajjin waliigaltee meemorandamii qopheeffannee hubannoo uumuu fi miidhaa ittisuu erga miidhaan qaqqabe immoo giddugala qindaa'aa iddoo tokkotti tajaajila kennuu miidhaa qaama qaqqabsiise kana irratti immoo tarkaanfii barsiisaa fudhachuu kan jedhu kana waliin qindoomneetu hojjetaa jirra. Inni kun bu'aa gaariis galmeessisaatu kan jiru. Gama biraatiin immoo qindoomina qooda fudhattootaa jennu immoo jira. Diinagdee jaraa cimsuudhaaf investimentii wajjin, daldalaa wajjin, qonnaa wajjin kan hojjennu. Karaa gama hawaasummaatiin fayyaa fi barnootaa wajjin wanni nu hojjennu. Seektaroota kana wajjin meemorandam of andarstaandingii qabna. Maal hojjechuu maal hojjennee maaltu nu hafe kan jedhu kana gamaggamaa kan deemaa jirru waan ta'eef kun cimeetti fufuu danda'uu qaba. Miidhaan dubartootarra ga'u hin baay'atame moo waan dubbatame fo'e kan jedhullee qorachuudhaaf xiinxala jalqabneetu kan jirru. Yeroo garaagaraa dubartootarra miidhaan ga'u baay'ee dabalaa jira jedhameen dubbatama. Dabalaa jira moo hin dubbatame kan jedhu kun qorannoodhaan mirkanaa'uu waan qabuuf isas qorachuudhaaf tiimiin tokko sochii jalqabeetu jira waan ta'eef isa kana cimsuun barbaachisaadha kan ta'u. Kana qofa osoo hin ta'in waliigala isaa gurmaa'insa dubartootaa cimsuun gurmaa'insa kana immoo gurmaa'insa misooma gabbisu gurmaa'insa hirmaannaa dubartootaa cimsu gurmaa'insa nageenya kabachiisu akka inni ta'uuf hojii karooraan qabannee jiru kana cimsinee hojjechuu wanni nu gaafatu akka jiru in argisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa jalqabbiiwwan amma qabu kana cimsee yoo fuudhee deeme waan guddaatu hojjechuun hin danda'ama. Dubartoota gurmeessanii dubartoota hojjetaa mootummaa taate dubartoota baadiyyaa dakaa keessa jirtu magaalaa hunda keessa jirtu magaalaa 23 fi godina 21 qabnuu fi seektaroota garaagaraa keessa qaama jiran kana wajjin hojjechuudhaaf inni guddaan biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa gahee qindeessummaati kan inni hojjetu. Gahee qindeessummaa kana karaa idileessa koorniyaa bu'uureeffateen mirgaaf nageenya daa'immanii kabachiisuun qaamolee qooda fudhattootaa fi seektarolee mootummaa kana cimsanii waliin hojjechuu dandeenyaan bu'aan gaarii akka dhufuu danda'u tireendii waggoota 2-3 kana jalqabnirraa argachuu dandeenyeerra waan ta'eef isa kana cimsinee yoo itti fufne waan guddaatu argama jechuudha. Inni kan biraa hawaasa bal'inaan hirmaachisuudha. Tokko diinagdicha cimsuu irratti, 2 miidhaa dubartootarra ga'u hambisuu irratti, 3ffaa erga miidhaan ga'e immoo miidhaa sana saaxiluuf dubartoota sana deebisanii ijaaruu keessatti hojiin hojjetamuu qabu. Kan biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa qofa waan hin taaneef gahee qindeessummaa keenya
sirriitti waan amma jalqabne yoo cimsinee deemne bu'aa guddaa argachiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf qorannoon waliigala gaggeeffame keessaa carraa hojii warra hin qabne keessaa 26% dubartoota jedha. Dubartoota 26% hojii hin qabne kana dikileer gaafa ta'u akka naannoo Oromiyaatti wanni nuyi karoorfanne tokko dhimma sila sii kaasaa ture. Oromiyaa agirooekooloojii 5tti qooduudhaan akkaataa potenshaala qabanuun akka gurmaa'anii hojjetan. Gama biraatiin biiroo carraa hojii uumuu wajjin waan hojjechuu qabnu hojjechuu. Gama biraatiin immoo haala barameen deemamee wanna kana karvi gochuun hin danda'amu waan ta'eef maaltu ta'uu mala kan jedhu kana qorannoo tokko State University wajjin taanee beektota dabalannee komishinii karooraa biiroo carraa hojii uumuu faayinaansii Oromiyaa dabalannee dokumentii tokko qopheessineetu kan jirru. Dokumentichas gara hojiitti jijjiiruu dandeenye carraawwan amma argamanii jiran kana bu'aatti jijjiiruun danda'ama waan ta'eef sarara gaarii calqabbii gaarii dhimmoota bu'aawwan abdachiisaatu jira waan ta'eef isa kana cimsinee gara hojiitti jijjiiruu nu gaafate. Gama walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuu fi dubartoota aangeessuu waliin wal qabatee fooyya'insi jiru maal fakkaata? Jijjiiramni mul'achaa jira, hin beekama. Gara biyya keenyaatti yeroo dhufnus sirnoota darban adda addaa keessatti haalli isaa walaa caalu malee kabajamuu jalqabee jijjiiramni hin jira. Fakkeenyaaf yeroo sirnoota fiwudaalaa keessa yoo fudhannee dhimmoota dubartii kaasuun iyyuu hin danda'amu jiru hin ka'u iyyuudha. Garuu sirna fiwudaalaa irraa gara sirna dargii keessa yeroo dhufnu immoo baay'ee dhimmi dubartii ka'eera. Baay'ee sirratti hojjetameera. Akkuma seenaa biyyattiitti iyyuu yeroo dargii keessa hubannoon dhimma dubartii irratti hojjetame oobiyyuun hojjetamneedha. Gahee dubartoonni yeroo sana bahanis gahee seena qabeessaati. Fakkeenyaaf barnoota bu'uuraa yookiin maal jedhama adult education sana keessatti gahee olaanaa kan taphate dubartoota sirna dargii keessatti jechuudha. Gahee olaanaa barnoota kan ittiin sirni dargii beekamu barnoota babal'isuudhaani isa keessatti dubartoota kan gahee guddaa qabu. Gahee leencummaa jechuu dandeenya. Laawun sheek kan jedhamu sana dubartoota kan qabu barnoota babal'isuu keessatti jechuudha. Haa ta'u malee dubartoota baay'ee hanga sana dubartoota hin fayyadne sirni sun. Maaliif siyaasuma paartii yeroo sana biyya sana bulchaa ture sanaaf utubaa ta'uu yookiin deeggarsa ta'uu alatti dubartoota hin fayyadne. As gara Adduwaawitti yeroo dhufnus Adduwaawiin tokko isarraa kan adda godhu maalinni beekantii heera mootummaa keessatti bal'inaa akka inni kennamuuf taasiseera. Godhameera. Garuu hubannoo baay'een babal'ateera. Hanga eegamu sana deemeeraa fakkeenyaaf gara aangootti fiduu irratti ilaalte liidarshiippii irratti ilaalte hin jiru. Yeroo Adduwaawii keessa jechuudha. Dubartoota lama akkas sadarkaa ministeerummaa irra kan jiru jechuudha. Beekantii haa kennu malee heera mootummaa keessatti dubartoota ilaalchisee garuu hanga irraa eegamu hin hojjenne. Ammas asitti yeroo dhufnu egaa jijjiirami kun dhufee as paartiin badhaadhinaa kan biyya bulchu aangoo guutuudhaa guutuutti egaa qabate as isa dhugaa dubbachuudhaaf wanni dhimma dubartootaa ilaalchisee waan dubbatame hanga danda'ametti hojii irratti oolaa jira. Sila kaa'aa ture karaa heera qaama seera baaftuu karaa paarlaamaa kan naannoo isa ta'uu kan giddu galeessaa isa ta'uu kan magaalotaa isa ta'uu kan aanaa isa ta'uu achi keessatti hirmaannaan dubartii baay'ee gaariidha. Gaariidha.
Gara liidarshiipiitti yeroo dhufnu garuu amallee baay'ee nu hafa. Baay'ee hafa. Duratti kan jedhamaa ture maa'inni dubartoonni dhiiraa wajjin wal qixa hin baranne kan jedhu sababa ka'aa ture. Amma sababi sun hin jiru. Dubartoonni baratan guutanii jiru jechuudha. Intanii ala jechuudha. Guutanii jiru. Dhumarratti egaa gara keessanitti hin deebi'aa addee Samiraa. Miidhaa dubartoota irra gahaa jiru furuudhaaf qooda fudhattoota irraa maaltu eegama? Maal hojjechuu qabu miidhaamsa yoo qabaattan? Akkuma jedhame manni dubartii malee yaadamu, biyyi dubartii malee si yaadamu. Dubartiin utubaa manaa, utubaa biyyaati. Badhaadhinni jedhamus maatii tokko malee yaadamu. Kanaaf maatii tokko keessatti immoo dubartiin utubaa erga taate dubartoonni badhaadhina akka biyyaatti mirkanaa'uuf qabames dubartoota badhaadhina akka maatiitti mirkanaa'uuf qabame keessattis gahee leencaa warra qaban waan ta'eef dubartoota ga'oomsuun biyya ga'oomsuudha. Dubartoota ga'oomsuun badhaadhina mirkaneessuu akka ta'e mootummaan ejjennoo olaanaa qabateetu kan jiru. Kanaaf ejjennoo fi karoora mootummaan qabate kana qooda fudhattoonni nafeeffatanii fudhachuu danda'u qabu. Just yeroo taateen tokko mudatu yookiin ayyaanni wayii jiraatu yookiin waa'een dhimma dubartii yeroo ka'ee haasa'amu qofa osoo hin ta'in hojiiwwan karoorfatan keessatti, raawwatan keessatti, deeggarsaaf hordoffii godhan keessatti qooda fudhattoonni hunduu karooraan qabatanii hoogganuu waan qabanuudha malee yeroo dubbatamu qofa dubbatanii yeroo waltajjiin sun raawwatu immoo kan hojicha biraa deebi'an ta'uu qabu. Hojichi kan kiyya, guddina kiyyaa, guddina biyya kiyyaati, guddina maatii kiyyaati jedhee yaadee qooda fudhataan seektara kamiin keessayyuu CBO yookiin Community Based Organization keessa jiru kamiyyuu kan kiyya jedhee nafeeffatee karooraan qabatee hoogganuu danda'uu qaba. Dhimmi walqixxummaa mirkaneessuu, dhimma misooma mirkaneessuuti malee al tokko tokko akka dhimma dubartii deeggaruu wayittis godhamee wanni ilaalamu jira. Dhimma dubartii deeggaruu miti. Waa'ee dubartii ol kaafamee kan dubbatamuuf past legacy effectii waan jiruuf ilaalchi kaleessaa waan baheen dhumneef dubbatama waan ta'eef kan hubatee qaamni kamiyyuu kan kooti jedhee hojjechuu akka qabu kaasuun barbaada. Dubartoota miidhaa dubartoota irra ga'u maqsuudhaaf tokko dubartiin mataansee dammaquu danda'uu qabdi. Dammaquu bira darbitee walii dhaabbachuu danda'uu qabdi. Eessattuu daangaa kamittuu waliif dhaabbachuu, waliif falmuu danda'uu qabu. Hawaasni bal'aanis wanni obboleettii kiyyarra ga'e anarra kan ga'edha. Wanni daa'ima baluurra ga'e kan kiyyarra kan ga'edha jedhee kan isaa godhatee ittisuu, bakka ta'ee argametti saaxiluu, bakka rakkoon jirutti hiikuudhaa wajjin wal qabatee waan jiru hirmaachuu danda'uu qaba kan jedhuun qaba. Kana hunda furuudhaaf immoo dhimmi guddaan gurmaa'insa cimsuudha. Dubartoonni inni guddaan tooftaawwan garaagaraa bocamanii ta'anii jiru. Kana keessatti tokko kanan sila kaasaa ture. Dubartiin kamiyyuu dubartummaa isheetiin humna misoomaa keessa jirtu gamtaa misooma dubartootaa jedhamu kana keessatti gurmaa'uu danda'uu qabdi. Achi keessatti actively participate gochuu danda'uu qabdi. Gama biraatiin waldaan dubartootaa jira sadarkaadhaan. Waldaa dubartootaa kana keessatti gurmaa'uu qofa osoo hin ta'in waldaan kun akka cimuuf gahee ishii taphachuu danda'uu qabdi. Gama biraatiin warri paartii badhaadhinaa hordofan immoo liigiin dubartootaa jira. Liigii dubartootaa kana keessatti immoo liigicha akka cimu liigicha keessatti actively participate gochuu danda'uu qabdu. Federeeshinii gurmaa'insi jedhamu jira. Kan waldaa dubartootaa, waldaa ogeettii dubartootaa, waldaa qaama miidhamtoota dubartootaa, waldaa dhukkubsatoota yookiin saaxilamtoota HIV dubartootaa tiif kanneen kana fakkaatan kan haammatu immoo jira waan ta'eef federeeshinii sanas cimsuudhaaf tokkoffaa fedhinnaadhaan gurmaa'u. Erga fedhinnaadhaan gurmii sanan keessatti haammatamanii booddee immoo gurmiin sun akka cimu gahee ofii taphachuun barbaachisaa. Waliigalatti gurmaa'insaan socho'uun ijaaramanii socho'uun humna waan ta'eef as keessatti baay'ee actively dubartii baadiyyaas haa ta'u magaalaas haa ta'u kan barattes haa taatu kana keessatti hirmaannaa guddaa gochuu danda'uu qabdi.
qaamni community based organization ta'ee fi qaamni dhaabbileen mootummaas ta'an miti mootummaa jennu kun seektaroonni qooda fudhattoonni jennu dhimma kana irratti akkuma sila kaasuuf yaali alerta ta'anii hojjechuu danda'u qabu kan jedhuun qaba. Isa bira darbee miidhaa dubartoota irra gahu kanaa wajjin wal qabatee wanni jiru hadheeffachuu danda'u qabna. Akka waan taatee xiqqootti ilaalamee dhimma bira darbu ta'uu waan hin qabneef hawaasni saaxiluu irratti hirmaannaa guddaa gochuu danda'u qaba. Saaxiluun duratti suuratti gochuu qaba. Qaamoleen haqaa haqni dubartootaa haqni daa'immanii mirkanaa'uu qaba kan jedhu kan hadheeffatanii hojjechuu danda'u qabu. Hawaasa kamiifuu bu'aan buusa hojiin hojjedha jedhee qaamni gurmaa'e hunduu dubartiif daa'imman irratti osoo hin hojjetin hawaasni irratti hojjetamu akka hin jirre beekee tarkaanfachuu qaba kan jedhu kana kaasuun barbaada. Waliigalatti dhugaa dubbachuudhaaf qooda fudhattoonni seektara mootummaa dhaabbilee miti mootummaa jennus hawaasni keenya bal'aanis waamicha biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa godhaafii jiru baay'ee karaa ajaa'ibsiisaa ta'een hirmaachuudhaan deebii kennaatu kan jirani. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf hojii kenna tajaajila lammummaa qabamee bara kana ganna darbe hojjetamaa tureen haadha hiyyeessaa yookiin harka qalleeyyii dubartootaa roobaaf aduu keessaa kaasnu jennee mana 62,000 hojjechuu keessatti gaheen hawaasa keenya guddaa ture. Barattoonni harka qalleeyyiin sababaa meeshaa barnootaaf nyaata barnootaa dhabaniin fi barnoota jaraatiin ala ta'uun qabu jedhamee hojii kenna tajaajila lammummaa keessatti karoorfameef daa'imman miliyoona 3.1 meeshaalee barnootaa guutuu deeggaruudhaaf sochii biiroon dhimma dubartootaa godheef hojjete keessatti howwaannaan yookiin gumaacha hawaasa keenyaa baay'ee guddaa ture waan ta'eef hawaasni keenya hirmaannaa ammayyoonaa taasisaa tureef howwaannaa ammayyoonaa godhaa tureef baay'ee galateeffachaa ammas amma hiyyummaa keessaa baanutti qaama hawaasaa walakkaa ta'ee fi daa'imman dabalatee 70tti lakkaa'amu kan deeggaruun of deeggaruudha waan ta'eef howwaannaa jalqabe akkatti nuuf fufu sadarbeef galateeffachaa waamicha dabarsuun barbaada. Gama biraatiin miidiyaan hojiiwwan nuyi karoorsinu miidhaa dubartoota irra gahu hirmaannaa fayyadamummaa fi dubartootaaf mirgaaf nageenya daa'immanii kabachiisuu keessatti gahee guddaa nu wajjin taphataa jira miidiyaan keenya. Miidiyaan calqabbii miidhaa jiru mul'isuuf tarkaanfii garaagaraa akka fudhatamu lallabuuf bira darbee hirmaannaa fayyadamummaan kun akka mirkanaa'uuf sochii guyyaadhaa guyyaatti godhamu keessatti gahee guddaa taphataa jiru. Ammallee hubannoo uumuu keessatti miidiyaanis wiingii guddaa ta'e hojjetaa jira waan ta'eef kanas cimsee akka itti fufu jecha gumaacha kaleessa yookiin howwaannaa kaleessa gahee kaleessa sochii biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa godhaa ture keessatti miidiyaaleen hirmaannaa godhaa turaniif galatoomaa jecha ammas nu faana akka hojjetu waamicha kiyya dabarsuun barbaada. Waliigalatti mootummaa paartii badhaadhinaatiin hoogganamu bira ejjennoon jiru guddaadha, karoorri bahee jiru guddaadha. Qaamoleen qooda fudhattootaa jedhamneef warri gahee faangoodhaan kan dhimma mirgaaf nageenya dubartootaa mirkaneessuu fi fayyadamummaa mirkaneessuu hojii wal qabatee nuu kennames gahee qindeessummaa keenya yoo baane dhimma idileessi koorniyaaf mirgaaf nageenya daa'immanii kabachiisuu dhimma ijoo godhannee hojjechuutu nurraa eegama jechuun barbaada. Waliigalatti maarcheetii kana sababeeffachuudhaan taatee bira dabarree gochatti jijjiirree mootoo yookiin dhaadannoo baranaa dubartoota ga'umsinu misoomaaf nageenyaa mirkaneessinu jennu kana galaadha mootoodha barattaan maal hojjechuu qabna kan jedhu kan argisiisu waan ta'eef hawaasni bal'aan kanarratti hirmaannaa akka godhu qooda fudhattoonni bal'aanis karoora jaraa keessatti mootoo kana hojiitti jijjiiruudhaan akka raawwatan waamicha kiyya dabarsuun barbaada. Ulfaadha. Dooktar Carraansinii kennaa dhumarratti dhaamsa yoo qabaattan nu kaasuu dandeessu. Deebilee dubbachaa turre dubartoonni gaheen isaanii yookiin kontribiishinii isaan hawaasaaf godhan akka biyyaatti dinagdeettis karaa siyaasaas karaa aadaas guddaa waan ta'eef kan ammoo guyyaan kun guyyaan maarcheetii kun immoo guyyaa kanatti yaadannuu fi dubartoota kanaaf immoo kan beekamtii itti laannu kan immoo isaan kabajnuudha.
ayyaanichatu hin ta'in dubartoota jechuudha. Dubartoota kan itti kabajnuudha guyyaan sun. Kana waan ta'eef mata dureen ayyaanni kun itti kabajamu dubartoota hageessinuu misooma haa mirkaneessinu kan jedhudha. Kanaaf ayyaana kana yeroo gubbaadhaa ka'ee hanga gadiitti kabajamu, yeroo ayyaanni kun kabajamu namni hundinuu dhimmi dubartootaa dhimma kooti jedhee ofiisaatti fudhachuu qaba kan jedhuun dabarsuu barbaada. Maaliif wanni dubartiin keessa hin jirre waan hin milkoofneef milkaa'ina keenyaaf, milkaa'ina maatiif, milkaa'ina biyyaatiif dubartoonni keessatti hirmaachuu waan qabaniif dhimma dubartii jennee fudhachuutu hin ta'in dhimma kooti jennee fudhachuu qabna kan jedhuun ergaa dabarsuu barbaada. Lammaffaa ayyaana kana irratti haala biyyi keenya amma keessa jiru hin beekama. Nageenya irratti namni hundinuu gahee isaa bahuu qaba. Waan hundumaa kan dursu nageenya waan ta'eef godaa ka'ee godaa yeroo ol ka'u gandarraa, aanaarraa, godina hanga naannoo hanga giddu galeessaatti nageenya irratti namni xiyyeeffatee nageenya sana irratti akka nageenyi dhufuuf hojjechuu qaba. Maaliif nageenyi nama dhuunfaarraa waan jalqabuuf jechuudha. Kanaaf nageenya mirkaneessuu keessatti illee gahee isaanii akka bahan illee dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Dhumarratti maarchi 8 guyyaa ayyaana dubartootaa kana baga ittiin isin gahee, baga ittiin nu gahee kan jedhu dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Egaan qophii keenya alanaa har'aa goolabneeti kan jirru dhimma nuti irratti marii bal'aa taasisaa turres guyyaa kabaja dubartoota addunyaa biyyaa akkasumas akka naannootti haala kamiin bifa kamiin kabajamuun isaa bu'aa maal buusee kan jedhu irratti keessummoota istiidiyootti affeerree isinii wajjin marii taasisaa turre. Keessummoonni keenyas ministeera dhimma dubartootaaf hawaasummaarraa Dr. Geetahuun Tolasaa akkasumas immoo biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaarraa adde Samiraa Faaris affeeruudhaan asitti marii bal'aa taasisaati kan turre. Ani immoo mariisisuudhaan kan hin turre Ana Saantii Hasanii. Guyyaan dubartoota addunyaa yookiin maarchi 8 mata duree dubartoota haa angoomsinu misoomaa fi nageenya haa mirkaneessinu mata duree jedhuun yeroo 48ffaaf kabajama bara kana waan nu daawwattaniif galatooma.